hojiileen qonna dhiyeessii galteewwanii fi makaanaayzeeshiniin eegalaman jijjiirama fiduu jiraachuu obbo Geetaachoo Raddaa ifoomsanii jiran. Achama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanaa miidiyaan qabu dursuun oduu isin dhageessifnaa oduu wajjin falmataa roorooti. Haaromsa maasaraa mootummaa biyyaalessaa hojii dhukkee irraa hargufuun ashaaraa kaa'uun yaadama kan hojjetame ta'uu hubachiisanii jiran. Hojiileen qonnaa dhiyeessii galteewwan makaanaayzeeshinii eegalaman jijjiirama fiduu jiraachuu obbo Geetaachoo Raddaa guyyaadhaa ifoomsanii jiran. Konferensiin jalqaba idil addunyaa jallisii fi oomishtummaa Finfinneetti geggeeffamaa jiraachuu maddeen adda addaa raggaasanii jiran. Inisheetiiviin sadarkaa idil addunyaatti humna namaa ga'umsa qabu horachuuf gargaara jedhamee muddee 22/2017 geggeeffamaa jira. Yeroo ammaa naannawaa Awaash Fantaallee kirkirii lafaa reektarii iskeelii garaagaraa galmeessuu mudachaa jiraachuu ifoomee jira. Kana irrattis waan qopheeffanne qabna oduu wajjin kan isin wajjin falmataa roorooti. Haaluma wal fakkaatuun konferensiin laga magaalaa Shaggar geggeeffamaa jiraachuu isaa muddee 22/2017 wabeeffachuun odeeffannoon argannes ni ifoomsa. Kunniin hangafoota oduutii oduu babal'inaatti isin deebisaa oduu wajjin falmata. Qajeelfamaatti kaleessarraa barachuun har'a hubachuun egeree fooyyaa taasisuun amanamummaa Itoophiyaa badhaatee ijaaruuf tattaaffachaa jira jedhanii jiran. Haaromsa masaraa mootummaa biyyaalessaa hojii dhukkee irraa hargufuun ashaaraa kaa'uun yaadamaan kan hojjetame ta'uu hubachiisanii jiran. Ogummaa fi Itoophiyaan qaroominaa fi Itoophiyaan sabdaneessummaa fi Itoophiyaan hambaa seenaa fi Itoophiyaan yoo maqaandhaan kan wal biraa hin nafne ta'uu konkolaattonni durii akkasumas uffannaan mootota teessoowwanii fi kanneen naannawa biyyattii garagaraa ibsanii fi calanqeewwan biroo ragaa ta'an himanii jiru. Kaleessi seenaadhaa harri hambaadhaa borammoo dhalaa ta'uu hin hima jechuudhaan Itoophiyaan hundaafuu mijooftuu uumuuf haa tattaaffannu jechuudhaan guyyaadhaa masaraa biyyaalessa Itoophiyaa haarawaa irratti oduuwwan adda addaa darbanii jiran. Masaraan biyyaalessa Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti eebbifamee kallattii adda addaatiin ministeerota biyyoota adda addaatiinis daawwatamee jira. Hojiileen qonna dhiyeessii galteewwanii fi makaanaayzeeshinii eegalaman jijjiirama fidaa jiraachuu obbo Geetaachoo Raddaa ifoomsanii jiran. Muddee 22/2017 wabeeffachuun naannoo Tigraayitti qonna ammayyeessuuf hojiin dhiyeessii galteewwanii fi makaanaayzeeshinii eegalaman jijjiirama fidaa jiraachuu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa ibsanii jiran. Naannichatti simpooziyemii biyyaalessaa mata duree xiyyeeffannoo misooma qonna naannoo Tigraay jedhuun magaalaa Maqaleetti geggeeffamaa jiraachuun ibsamee jira. Simpooziyemii obbo Geetaachoo Raddaa haasawa taasisaniin dameewwan investimentii fi qonna naannichaa jijjiiruuf bulchiinsa yeroo naannichaa qooda fudhattoota waliin xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Hojiileen eegalaman cimsanii damee investimentii miidhamee deebisanii dandamachiisuun jijjiirama fooyya'aa akka jiraatuuf tattaaffiin kan taasifamu ta'uu isaa obbo Geetaachoo Raddaa ifoomsanii jiran. Konferensiin jalqaba idil addunyaa jallisii fi oomishtummaa Finfinnee geggeeffamaa jira. Muddee 22/2017 wabeeffachuun konferensiin jalqaba idil addunyaa jallisii fi oomishtummaa jijjiirama qabeenya qilleensa dandamatu bara faranjoota 2025 magaalaa Finfinnee kan geggeeffamu ta'uu ifoomee jira. Konferensichi gurraandhala 5/7/2017 wabeeffachuun bakka hooggantoonni ol'aanoo idil addunyaa fi qooda fudhattoonni argamanitti kan geggeeffamu ta'uu eeramee jira. Konferensicha irratti muuxannoo misooma jallisii Itoophiyaa kan dhiyaatu ta'uu ministeera jallisii fi gammoojjii Dr. Abrahaam Balaa ibsanii jiran. Konferensicha irratti koreen qindeessituu biyyaalessaa qophii barbaachisu hundaa taasisaa jiraachuu ifoomsanii jiran. Inisheetiiviin sadarkaa idil addunyaa humna namaa ga'umsa qabu horachuuf gargaarama jedhamee jira. Muddee 22/2017 wabeeffachuun inisheetiiviin koordoroota Itoophiyaanota miliyoonota 5 sadarkaa idil addunyaatti humna namaa ga'umsa qabu horachuuf akka gargaaru ministeera dhimma kaabinee fi itti gaafatamtuun waajjira ministeera muummee Alamtsaay Phaawulos ibsanii jiran. Institushiniin Artificial Intelligence Itoophiyaa sagantaa xumura leenjii marsaa jalqabaa inisheetiivii koordoroota Itoophiyaanota miliyoonota 5 gaggeessee jira. Saganticha irratti Alamtsaay Phaawulos akka jedhanitti diijitaala Itoophiyaa 2025 dhugoomsuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhanii jiran. Milkaa'inni kunis daamicha humna namaa harochuuf sagantaalee hojiirra oolan keessaa inisheetiiviin koordoroota miliyoonota 5 tokko ta'uu dubbatanii jiran. Inisheetiiviin Itoophiyaan daamicha sadarkaa idil
addunyaa humna namaa dorgomaa ta'e horachuuf kan gargaaru ta'uu ibsanii jiran. Daayireektar olaanaan Inistituushinii Artificial Intelligence Itoophiyaa Dr. Warquu Gaachana inisheetiiviin hojjettoonni dhaabbilee hunda fayyadamtoota cirrachaa taasisuuf ibsanii jiran. Ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmad hundee leenjii koodiroota Itoophiyaa miliyoona 5 diijitaala Itoophiyaa dhugoomsuuf tattaaffiin eegalame milkeessuuf hojjetamaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Koodiroota Itoophiyaa miliyoona 5 diijitaala Itoophiyaa dhugoomsuuf tattaaffiin eegalame milkeessuuf hojjetamaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Miis mudachaa ture jira. Wayitii kirkira lafaa mudatutti of eeggannoowwan taasifamuu qabus kallattii adda addaatiin ibsamee jira. Manaan ala yeroo jiraatan mukkeen gamoowwan utubaalee elektirikii fi kanneen biroo kufanii akka miidhaa hin geessifneef irraa fagaachuu qaban jechuunis beeksifni ba'ee jira. Yoo mana keessa jiraatan immoo manicha balbala koornarii fi koornarii siiqanii darbuu akkasumas sunumas ibidda faayaa manaa fannifannaa naannawa ka'umsa kitaabilee foddaawwan irraa fagaachuu fi wantoota ibidda qabsiisuu danda'an dhaamsuu yookaan naannicharraa fageessuu qaban jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Gamoowwan gurguddaa keessa yoo jiraatan immoo jechuudhaan gamoowwan sana keessa bahuuf yaaluun dhiisuu, teeknooloojii liiftii gamichaatti gonkumaa fayyadamuu dhiisuu fi naannawa sadarkaalee gamichaarraa fagaachuu qaban jechuudhaan yaada dabarsanii jiran. Konkolaattonni konkolaachisaa yoo jiraatan immoo naannoo utubaalee sarara elektirikaa mukkeenii fi shiboo dhaabbachuu dhiisu, konkolaatarraa utubaalee elektirikii yoo kufe konkolaataa keessa bahuu dhiisuu fi yaaluuf saffisa danda'ameen dirrirra konkolaataa dhaabuu fi of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka taasisanis dhaamamee jira. Konferansii lafa magaalaa Shaggar geggeeffamaa jira. Finfinnee muddee 22/2017 wabeeffachuudhaan konferansii lafa bulchiinsa magaalaa Shaggar mata duree bulchiinsa lafa ammayyaawaa fi itti fufiinsa qabu badhaadhina hunda galeessa jedhuun geggeeffamaa jira. Konferansicha irratti kantiibaan magaalaa Dr. Tashooma Addunyaa dabalatee hoggansi bulchiinsa magaalatti abbootiin gadaa, haadholeen siinqee, qaamoleen dhimmichi ilaallatuu fi keessummoonni biroo garagaraas argamanii jiru. Qaamoleen boba'aa seeraan alaa gurguraa turan irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Qaamoleen boba'aa seeraan alaa gurguraa turan irratti tarkaanfii seeraa fi bulchiinsaa fudhatamu ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsaa naannoo Dr. Kaasaahun Gonfaa ibsanii jiran. Gurgurtaan boba'aa seeraan alaa raawwatamu ittisuuf karaa qindoomina qabuun hojjetamaa jiraachuus eeranii jiran. Haaluma kanaan buufataalee boba'aa 34 irratti tarkaanfiiwwan fudhatamu Dr. Kaasaahun fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsanii jiran. Boba'aan seeraan alaa daddabarfamaa ture liitira 3,000 fi 85,947 to'atamuuf gurguramu birrii miliyoona 27 fi 900 fi 46 ol mootummaaf galanii jiran jechuudhaan ifoomsanii jiran. Barri faranjoota 2024 xumuramaa jiru. Baatiin muddee indistiriin innoveeshinii balaa hedduu keessummeessee jira jechuudhaan ifoomsee jira. Baatii kana keessa xiyyaaronni ijaa caccabuun lubbuun namoota hedduu galaafachuu fi qabeenya hedduun barbadaa'u miidiyaaleen gabaasanii jiru. Guyyaa duraa xiyyaarri Imbararaa 19 duwwaa arre jedhamu qabeenyuma isaa kan Azerbaaijaan ta'e imaltoota 62 fi hojjettoota 5 fe'ee imalaa ture misaa'ilaan rukutamuun Kaazakistaan dhiyeenyatti magaalaa Aktuwaan kufuun lubbuun namoota hedduu galaafachuun isaanii yaadatama. Garaagarummaa guyyoota muraasaa keessatti xiyyaarri Taayilaand magaalaa Baankokii namoota 181 fe'ee imalaa ture. Kooriyaa kibbaa buufata xiyyaara idil addunyaa Mu'aanaatti wayitii qubachuuf yaalu kufee caccabuun lubbuun namoota 179 galaafatee jira. Akkasumas xiyyaarri Kaanaadaa lakkoofsa balallii 2,259 ta'e buufata xiyyaara idil addunyaa Halfiikaasii Aayislaandiif qubachuuf wayitii yaalu mucucaachuun balaan ibiddaa mudateen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Dabalataan Arjentiinaa, Giinii, Hawaayii fi Biraazilitti balaan xiyyaaraa mudachuun lubbuun namoota hedduu galaafachuun dhagamee jira. Oduu keenyarraa asirratti xumurree jira. Oduu biraatiin amma walitti deebinutti oduu keenyarraa goolabuuf dirqamnee jira. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jenna.